Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Akkam jirtan nageenyi keessan badhaadhaa faamilii uumaa jabuuraa kiyya gartanii maamaa kiyya jechuudha. Uffata aadaa gisee hundaa bareen gaddalli yeroo hunda xiqqishurraa ijoo callee qabu san callee qabu sanaan jetti. Kazaan uffata aadaan illee hin qabu an uumamee gaa'is uffata aadaa jettanii akkasuma callee mormaa, callee harkaa, callee aadaa waan tokko ni madhu isin jedha akka Oromoo takkaatti jechuudha. Wallaahi laazim. Yeroo jalqabaaf maamaatii wajjin illee uffata aadaa kan aadaa Arsiitirraa jalqabee hodhisiisee amma achumarraatti fufa. Lammaffaa aadaa Baaleetti hodhisiisaa achirraan baqa itti fufa. Itti fufa kutaa 11 guutuu uffata aadaa hodhisiisuu jechuudha. Takka jennee ka Arsii hodhisiisnee amma san fuudhuuf deemaa irraa. Dura bakka juusii tana baay'ee juusii mana kanaa hedduu takka namatti tola as malee nu xiqqoo nurraa hiqa gahu taaksii yaabbannee as bira dhufnee juusii mana kanaa haala bareedaa ta'een fayyadamnee በጣም የሚጣፍጥ ጁሲ mi'aawaa fi haala fireeshii kwaalitii ta'e namaa hojjetanii kazaan nama sadiin juusii kenna dhuyne asii baanee bakka itti uffata aadaa sanii deemne achuma waan baay'ee isatti agarsiisa. Achumaan wantoota achi boodatti agarsiisu uffata aadaa illee godhannee akkama akka lolaa jiru isni agarsiisne jechuudha. Warri uffata aadaa bitaa ooltan abbaan uffata aadaa nan qanna'u baqqaan amma takka calleen takka irra haraama isiniin jedhaa bara. Amma takka jedhee jalqabee inshaallah achi deemuun jechuudha juusatti dhufnee kaanee isin akkam jirtan nageenyi keessan badhaadhaa jirtu jabaattu. Itoophiyaa keessaa warra Itoophiyaa taa'ii gammadde ati teettee naan gammadde Itoophiyaatti hafee naan gammadde ati bakka akkatti habiibti akkasiin naa gammadda rabbi kee magalee kan rabbi si yaa gammaddu. Amma namoonni akka kana namaa gammaddan kun osoo namni hojjadha birrii wayii agaranaa liqeessin jeen liqeessi taa'e amma jaboo nama hojii ta'uun beetiin liqeessi taa'e liqeessitu. Yooni ነገር ቸገረኝ hir'ata doosii jedhee waan aangoota natti hin fakkaatu. Silazii taa'uu kiyya akkamitti akka hin adanna xanqoo yaasin taa'e jettan. Galatooma afuma qalbiin teessan feetu san waan godheefi isinillee rabbi isin haa fedhu kaa Itoophiyaa galtanii taa'uu isinin jedha gaayis. Itoophiyaanuma taa'ama bara Itoophiyaan wanni akka Itoophiyaa taa'uu hawwin jiru gaayis. Wallaahi laazima Itoophiyaa taa'uu ni hawwu. Keessattuu maamaatii sababa isii jechuu inni hin jabaqaa Itoophiyaa duumuu badi badee Itoophiyaa kana taa'e natti tola. Gin Itoophiyaa yoo teette caalaa yoo biyya ormaa tana xiqqoo daldalaydee xiqqoo waan Itoophiyaa keessa jiruuf fooyyessuu dandeetta. Dammoo nutiin kun amma kalaas ijoolleen biyya Arabaa walumaa galatti biyya gallee hojii gahaa fi hojii bareedaa hin qabaanne dhugaa dubbachuuf Itoophiyaa taa'uu hin dandeenyu. Obsi keenya nu keessaa dhumee jira jechuudha. Innaa sababa kanaaf malee Itoophiyaa taa'uu eenyutu jibbee ilma ofii bira maatii ofii jaarsa ofii bira taa'uu eenyutu jibbee akka namaatti gadi taa'ee gadi dhaabbatee fira aalii ofii gammachuu fi du'a isaanii zayyaree irraa qooddamee taa'uu eenyutu jibbisee kan jibbine yookaan zuuratii baranneetii miti ga'een fakkeenya bareen gaddaa deeme waa fooyyessa qaba. Bara kanallee ammas osoo ka'ee deebi'ee waa fooyyessuu qaba. Masalan baqii የሆነ ስራ hojii gahaa hojii osoo qopheessee galee dasna jedha qalbii takkaan ta'a jechuudha. Amma ግን qalbii takkaan as taa'uu kan dandeenye tokkoffaa hojii baqa ninja hojii keessatti hojii ta'eefi miti. Hojii irra konfidensii qabdu jira. Hojii irratti muuxannoo qabaattutu jira. Hojii irratti obsi qabaattutu jira isin galee hojii sana immoo qabaachuuf mallaqas barbaachisa. Kanaaf yaa siraa iskinooreen Itoophiyaa keessan taa'u. Waan keessa jiru sana hojii Itoophiyaa keessa ta'e sana qabaatu. Dammoo Itoophiyaa keessatti obsa baay'ee birrii qofa osoo hin taane obsatti barbaachisa chaalenjii halluu Itoophiyaa keessa jechuudha. Tokkoffaa hojii ati hojjedhetu hojii na keessa jiru sun jechuudha. Iddoo bareeda barbaada. Iddoo sana irratti immoo deebi'ee kastamara bareeda barbaada. Kastamara injiraami birrii qaban barbaada. Achirratti iddoo gaarii yoo filatte qaradhisitti ol ka'a. Gibirri jechuudha gibirri. Yeroo deemtee meeshaalee amma ani gurguruu barbaadu san biyya keessatti kan argannu biyya alaatti kan argamu baay'inaan achi yoo fidu qaraxa qabaa ብዙ ነገር አለው እና kun chaalenjiidha kun anaaf yaada haa ta'u namni waa hojjetu sodaatu ayinu fariijjuu daffaariidhaan dunuunfanneetti seenuuf immoo xiqqoo isii waan si hanqatu jiraachuu danda'a yaa nagarra waan san geessitu giddi biyyaa deemuullee dirqamu waan ta'u natti fakkaata. ግን intala bareeda kana rabbiin naa guddisu du'aa naa godhaa fi በጣም ነው የምታሳዝነኝ በጣም ittisiidhaaf osoo ilmaan fedheeyyuu kadhaluuti maamaatiyya በጣም sissitaam midhaanii isii jedhee sila waa hedduu ni balleessan as taa'een jechuudha. Gin
bakka isimmaan sunuu boruu akka waan dhaaleen dhaallee hinduu hojii isiidhaaf wursii godhu barbaadan isinii galee akka sanii bakka sanii deemnee jira kun amma bakka uffata aadaa deemnee jirra bakka uffata aadaa hinoo kiyya kanaa matalan callee isaa kaduu darraati xiqqootti dabalaa inni achitti gatee ትንሽ እንትን ታይ እንገባበት callee isaa akka maamaatii amma kunoo akkuma argitan kana kiyyas kana bareedaa maan jedhu ani baay'ee uffata aadaan dhadannaqu gaa'is maal akka ta'e beeku mataa akkanatti fakkaatan uffanni aadaa nama amantii yeroo hunda na gaafattee dura xiqqishuu turte amma garuu waan jabaatteef hojjechiisee jira kana fakkaataa callee kallachaa kan mormaa kan uffata gubbarraa akkanatti dalagee fi jira bareeduun kana maashaallah tabarakallah baay'ee tokko gammaddee siin hin jaalattu qallaan kan hin jaalattu jechuun buqqillee irratti dalasiisee fi silaa baarree wajjin garuu jettiin baarree wajjin jarri baarree wajjin aan dalayne baarree kiyya wajjin fudhadhee addatti baarree illee በጣም ውድ ነው dhugaa yoo dubbanne. Tawarraati goomandooti. Sororoo mormaa hudooti. Gaatiin baasu warruu manaa. Taaboboo burtukaana. Dafii bahii yoo si waamu. Yoo sirbee sirbisiise. Yoo mudoo kuchisiise. Yoo sirbee sirbisiise. Yoo mudoo kuchisiise. Yoo sirbee sirbisiise. እና kana fakkaasneen jedha kun immoo tiyyuu guyyaa kana jechuudha gaduma guuree akkuma kanaan kaa'attoota irraa hafte salfii galchee haala kanaan viidiyoo irraa beekumaan kaa'ee deemuuf weessa fadheessa deem eessa godha ka godhu iyyuu adda jira aslaan kun ka kaayu amma galaastoonni kaayyamtu naa kana sa'uuditti madaamii suudii takka diyyaanaa bitte sooriyaa madaamii sooriyaa takka diyyaanaa bitte. Isa kana immoo beektaa yeroo inni faashinii dhufe sana faashina isa warra huulezarii wajji bite isa kana immoo kootii akka isaa kootii suufaa qaba. Akkasuma caamaalee nama agartan kunniin qixxee isaa kan duraan suudii galeen qixxeen isaa kan bara gaddaa galeen qixxeen isaa kan bara kana galeen wallaa dhugaa dubbatuuf kaattuu natti illee ganuma baay'ata isiniin jira gaayis. Innaa walirratti kalaasan babbaay'atee asiin kan faamilii kiyya meeshaa kiyya wajjin jiru hin jira. Meeshaa Saa'udii galee baay'inaa isaa faamilii kiyya bira jira. Akkasii jira shaanxaan illee kun ilaala. Sanuuyyuu ka godhadhu osoo keessan kan fayyadamu osoo keessan galchin jechuudha. Shaanxaa keessaa qofa gadi gugguure jechuudha. Kunni amma bareen gaddaa irratti lagarre. Bareen gaddaa fa'aa maqaa addis naachoo akka hin jiraa yoo ta'u akka takkisi midas yoo waan bibbiittutti yaadee waan bite illee midhaan gala'ee shaanxaa bitee hin beeku. Inni bittaa achitti hagamuun qabattu. Innaa fakkaachuu. Gurra kototi yoom akka godhannu hin beeknu wallaahi. Yoom akka godhan rabbumatu beeka gin ima guur. Mee osoo gadi guurtanii amma galtanii gaaf tokko tonni keessan wallaahi kana lama kana sadi hin ta'a jechuudha. Shaanxaan keessa waan baatee deemuun. Kaargoon waan galcheef amma akkana bakka tokko waliin qabee barkiyyayyuu. Kaargoo bara kana galche kana kototanii akka natti baay'ise. Haa ta'u bara rabbi jedhe tokko amma shaanxaa leezarii hedduutu jechuudha luluqqa'ee jechuudha sababa kaayitii bichaadhaan. Naa kaayuu bichaadha inni nammataa diriyaadhaaf taatu diriyaaf taati. Ciiwwan kana diriyaa wajjin godhatanii bareedaa waan jedhu. Innaa garaa nama nyaannoonni keenya baay'ee garaa nama nyaata dhugaa dubbatu. Bituu malee hin godhanne. Inshaallah gaaf tokko hin godhannallee abshiraa hundi keessanuu akkanatti shaanxaa keessaa faaffantanii teettanii osoo shi'een irraa bittan onlaayinii ijoollee ta'een irraa odoo bittan suuqii yoo deemtan osoo bittan meeshaan keessan shaanxaa caammaan lafa rakkate anama namaan kenna inni garaa na nyaatu maal beeytanii namaa kenna jedhee waan bitee miti gaayis laala hin qabadha hin fayyadama ofii fanni jedhee waan biteef namaa kennuu hin barbaadu bakka gaafa rabbi naan jessee gaafa targaaggaatee biyya kee irra deebitee fataa jechuu eegaltu kalaas ni godhatta hundaan ni fayyadamtu suutaan bituu hin deemtu jechuudha. Inni minimum faashinii tokko nama rammaan wallaahi dhugaa yoo dubbanne hin barbaadu. Uffatarraa tahee caamarraa tahee boorsarraa tahee hin fedhu kanneenuma gadi dhumu
jijjiiree godha malee jechuudha. Innaa birriin xiqqaan itti hin baane garuu birri sun waan nutti fakkaatu amma akka kotonni keenya fuuldura guutee yeroo waan dhabne amma yeroo fi laazima eessa dhaquuf godhanii akka waan hin beekne jechuudha. Hin qaban as keessaa takka bichaa qabadhe amman jechuu dhugaa dubbatuudhaaf. Shaanxaa as keessaa qabadhe keessaa shaanxaa ol fuudhe tana qabadhee jira Saa'uditti onnitti Kataaritti qabadhe xiqqoo sana jechuudha shaanxaa tana. Inni abbattillee sama jetti. Naa ammallee shaanxaa gamanaa amma qoyaa isinitti agarsiisu kana kun amma qabataara shaanxaa kana jechuudha. Kaan ka dumbulu arju hin qabadhe yeroo hedduu. Innaa bulee tana bareen gaddaa xiqqoo qabadhee hin jira. Tachi aantonallee uffata hojii bareen gaddaa qabadhee jira. Saniin booda kalaas hin qaban tana guyyaa takka lama qabadhee karaa hin jenne hin qabanne karooratti qabee taa'u jira. Innaa kotonni kana fakkaata gaayis nama dababbaraa. Yeroo tokko maal si dabbaree ta'a biyyi marra deebitee faamilii godhattee taragaaggaatee faamilii kan kee zayyaruuf taaziyaa fi du'a isaanii cidha isaanii gammachuu isaanii qooddamuuf akkamitti tartiiba jireenya kana goona waan jedhu si yaaddessa. Wallaahi innaa inshaallah rabbi amma xiqqooman hafe rabbi nu haa laaffisu hunduma keessan sun illee warra galuu barbaaddan har'a gadi guuree yeroo uffata onni jedhu. Maaf san warri amma ijoollee hedduun hattuun na hatti jennaatti dhagahame baay'ee jira beektanii. Kanan na hafe hattu irraayyuu ka godhadhu malee jechuudha. Ka godhadhu malee kunniin kan godhatamin jechuudha dhugaa dubbatuuf. Silipparii gurraattii tana aditti aansan bichaa xiqqoo godhe bas kunniinuu kan kaayamu kunniinuu naga kunniinuu baqii ka baqii balaa hin kaattoonni hatti sun somaa miti jechuudha. Kun ka godhadhaan fakkeenyaaf kana kanneen ka godhadhu keessan galchina viidiyoo keessa jechuudha. Sharaarraa bootiirraa. Hundumaayyuu jechuu ka abiitaniin isaanan kun warra gurgurataa jiru jechuu ammayyuu chaga hattuun nahatti hammattuun nahatti sun galee alaa galee jechuu amma caamaa akkanaa tokko gurraacha qaama ofirraa qabu haalee tokko gurraacha hattuun nahate gurraachaan godhataa ture kana waan qabuuf garuu inni bannaan kana mana keessa godhachaa jira jechuu dhugaa dubbatuuf. Hattuun nahati sun laganuu baay'ata. Baxxaan xudda galee ka godhu asxaa baaka takkaa lamaan hin bahu caammaan silipparii jijjiiraa qaabii jijjiiraa caammaa sharaa ka bareen gaddaa faa gadi guuree miicee wallaahi laazim yoo yaadadhu baay'ee caammaa jajjaaladhu bichaa maraxee ka godhadhe fudhatan jechuudha biyyeen isaanaa fudhattu. Kanaaf warra isinii dhagameef isinitti hin dhagaminaa hagana qaba ammallee isiniin jechuu barbaadete ishii maaroochee malee agarsiifatuuf miti. Viidiyoo keessa naa haa ta'u ammallee gaabbiraa yoo hattuun natti asuma mastaawashaa naa haa ta'u. Guyyaa maattoota sana mallee haa ta'u. Nana gaana.